يا ربي في إرجما إساتي أمنت ملي جنة ربي هتنتو. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أبولي الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برمسك إن كان علم الحال بكى اتداب نراء اتففنا. يقول المصنف رحمه الله: والإيمان بملائكته بأنهم عباد مكرمون. أركان إيمانا لما فا يوكانوا أمري وان إيمانا قرقدو لما فا ملائكة ربي رقوم سودا. إسان قبروتا ربي كبجم جنة أمني رقوم سودا. لا يعصون الله ما أمرهم. ملائكون ربي قبروتا ربي قاري ختهن وربي نسانتي أجاج كيستي أمري ربي هنفالسن معصياهن هجة دليهن دلغن وربي تأجهن داهو نجي هجة هنگا جيسن إرى همبسوا ملت إرى هنكسوا ملت. ربي سبحانه وتعالى ملائكة إفا إرى أومي. ملائكون ربي كن ليسوا ذكورا ولا إناثا. إسان إرسي متي دبرتسي متي. نياتا هندوغن هرفا أكا إلمان نما كانت والهنفودا والانهرا. قبروت ربين أومي warra akkanaa kataan malaayikota rabbii kan je'aman malaayikota kana rabbiin uumee qabaa. isaan gabrootan gaggaarii akkanaati jennee dhugoomsuun dirqama arkaana iimaanaa lammaffaa irraahi jechuu. kanatti aansee ammoo arkaanni iimaanaa sadaffaadha kan yaaduun dirqama. wal iimaanu bikutubihi. kitaaban rabbitti amannee dhugoomsu. kitaaboon samii bu'an hedduudha, hundattuu amanuun dirqama. kitaaban samii bu'an keessaa beekamoon isaa ammoo kitaaba afurii. tokkoffaan isaa alqur'aan, qur'aana rabbii kabajama kan rabbiin nabiyyi isaa caalaa khalqiidha nabiyyi muhammad sallallahu alayhi wasallam irratti buuse. wattawraatu, lammaffaan tawraati, kitaaba tawraat kan rabbiin nabiyyi isaa nabiyullaahi muusaa irratti buuse alayhi salaam. sadaffaan al-injiil, injiili, kitaaba injiil kan rabbiin nabiyyi isaa nabiyullaahi iisaa irratti buuse alayhi salaam. kitaabni afuraffaadha az-zabuur, zabuuri jechuudha. kitaabni kunis kan rabbiin nabiyyi isaa kabajamoo nabiyullaahi daawud irratti buuse. kitaaboon kanaa fi kanneen biraatis kan rabbiin buuse hundaa'uu kan rabbiin ambiyoota isaa ergamtoota isaa irratti buuse hundaa'uu dhugoomsuun dirqama ta'uu beekuun barbaachisaadha. waliimaanu birusulihi, akkasuma ergamtoota rabbii dhugoomsu. arkaana iimaanaa irraa ergamtoota rabbii dhugoomsu, ambiyaa rabbii dhugoomsu itti amanne. nama ambiyoota rabbii irraa ergamaa rasuulas tahee nabiyyis kate kan nabiyyii qofa tahes hundattuu amannee dhugoomsuun rabbiitu isaan erge, isaan ergamtoota rabbiiti, nabiyyoota rabbiiti jennee dhugoomsuun dirqama arkaana iimaanaa irraahi. akkuma dubbanne kana ergamtoonni rabbii, ambiyoonni rabbii bakka lamatti qoodamanii ilaalaman. isaanis ergamtoota rabbii irraa kan rasuulas jedhamu, nabiyyis ka jedhamu. lammaffaan kan rasuula hin jedhamne nabiyyii qofa kan jedhamu. garuutuu isaan lachuutu rasuulli nabiyyii tahes nabiyyii rasuula hin tahinis isaan hundinuu da'waa waamicha waahii rabbiin gama isaanii godhee gara gabrootan rabbitti geessutti ayajamuudha ni geessan jechuu hundi isaaniitu. nabiyyi rasuula tahee kan rasuula jedhamu eenyu, kan rasuula hin jedhamne hoo eenyu jennee yoo ilaalle annabiyyu rasuulu, nabiyyiin rasuula tahee huwa insaanun, inni ilma namaa tahee kan rabbiin gama isaa wahii yookaan beeksisa godhe shari'aa haarawaan
kan rabbiin beeksisa gama isaa godhe kan waahii yookaan beeksisa kana gama ilmaan namaa gama gabrootanii geessutti kan ajajame jechuudha. Ammoo nabiyyi rasuula hin tahin ammoo eenyu yoo jennee yoo laalle innis ilma namaa ta'eetuma kan gama isaa rabbiin beeksisa yookaan waahii nabiyyummaadhaa godhe garuu shari'aa haaraa waan osoo hin taane shari'aa rasuula isa dura dabree hordofuudhatti kan ajajame akkasuma shari'aa san gara ilmaan namaa gara gabrootanii geessutti kan ajajame jechuu nabiyyi rasuula hin tahin. Wa awwalu rusulillahi sayyiduna Aadamu alayhi salaam jalqabni anbiyoota rabbii ergamtoota rabbiin ergee abbaa keenya nabiyyi Aadam alayhi salaam wa akhiruhum وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمو بود نساني إرامي نساني خاتم الأنبياء والمرسلين نبي خينج على خلقي ختهن الرجال أنبيوتهن دا ختهن نبي محمد عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء مسلمون يا أبو لجن إسلاما وانتي هبتشوك أبن برباتش ساخنته أنبيوني هندنو مسلمة رن وهم أفضل مخلوقات الله الرجال والربين أميت إسان أنبيوت ربي إرقمتوت إساخنا ربين حالا في أمل غاردان إسان ميلكسي إسان بريتشيرا حالا غاردان صفا بريدو تاتين إسان بريتشيجر ربين سبحانه وتعالى كناف صفوت ربين أنبيان بريتش صفوت أنبياء خنتات kan anbiyaaf dirqama taate akkasuma sifoota anbiyaan hin malle sifoota haqa anbiyaa keessatti hin mallee fi waan haqa anbiyaa keessatti baqaa gahaa tahes beekuun barbaachisaadha. Kanaafuu amma kana dubbanna jechuudha. Sifoota anbiyaan itti himamuun dirqama ta'an keessaa as-sidqu wal amaana dhugaa dubbachuu fi amanummaa والفطانة چولما سمودا فطنما سمو وان فقطا إرى أفقبو في قوتم مدن هممون صفوت أنبياتي إرى توقو جيشو صفوت أنبياء كان أنبيون التيني ممن كان بيخون درك أماتي كان مسلم نهون دي بيخون درك أما فيستحيل عليهم الكذب والخيانة أنبيو ترتي أمو صفون نسان هم ملي خنك خجيبو صبوفا أنبيوت ربي خيسا خنصوبو هنجرو جيجو نبيين توكو خنصوبو هنجرو صبدي صفة أنبيان ملي وانتهف كنافو نبي الله إبراهيمس تكايو صبنيهم بيخان جيجو صبا دبتني كجبة دبتني هم بيخان أستي خانه بچون غاري نبي الله إبراهيم تكا كجبانيهم بيخان كجبون وكان صبون صفة أنبيوت ربيتين هم اللي وانتهف كناف حديثة كيستيو وان ظاهر رئيسا كجيبا غرا نبي ربي هركسو خندفيوته هيكا إسا عمالو قبا يوكان حديث نسوني فرطما هنكا بجيشو كانا هبچون برباچسا ولو ما غلطي غبابينان كتاب نكوني بلدنان كتابا إبسامو ميتي وانتهف وانتي أسرا هبچو قبنو أنبيون ربي إسان رتي كجيبون همالو kanaaf nabiyullahi ibraahimis guyyaa tokkollee kijibanii hin beekan. Kijibuun anbiyaa rabbii ergamtoota rabbii tokkoon illee hin malu. Nama ganulleen faallaa amanummaa jechuu ganuun kaa'inummaan anbiyaa rabbiitiin hin malu. Akkasuma dadhabinni sammuudha kan hubannoo cimaa hin qabne kan faxina namaa coollee namaa kan hin tahin baliidummaan sammuudha dadhabinni sammuu أنبيوت ربي تنهملوا يا أبوليين إسلاما أكسوما سفن تكينيا كان تكينيا رتنا مكاجيلشو نبيوت ربي تنهملوا لالش حرامته غرا دبرتي أجنبيا أكنمني رتهم بين تلالوا فديدا ويستحيل عليهم السفاهة فليس فيهم من يقول ألفاظا شنيعة تستقبحها النفس akkasuma nabiyyoota rabbii keessa inni gowwaan kan jecha qalbiin namaa nafseen namaa jibbitu dubbatu isaan keessa hin jiru
kun isaanitti hin malu waan ta'eef akkasuma ergamoota rabbiitiin hin malu lugnummaan faallan gootummaa jechuu lugnummaan sodaa hamtuun nabiyyoota rabbiitiin hin malu akkasumallee wanti anbiyoota rabbii irraa nama baqachiisu hundi nabiyyoota rabbiitiin hin malu wanti da'waa islaamaa waamicha islaamaa isaanirraa barachuu isaanirraa qeebaluu irraa nama baqachiisu kan nama fageessu hundi anbiyoota rabbiitiin hin malu fakkeenyaaf falaysa fiihim man huwa yushbihu alqurud namni isaan keessa jaldeessa fakkaatu kan bifti isaa fokkotaadha nabiyyoota rabbii keessa hin turre kanaaf nabiyullaahi aadam alayhi salaam jaldeessa fakkaatu hin turre jechuu qullaa kadeemu hin turre nabiyullaahi aadam bareedaa namaa turan uffata uffatanii kan jiraatan turanii jaldeessa fakkaatu hin turre jechuu akkasuma nabiyyoota rabbii keessa kan raammoo irraa baate hin jiru qaama irraa raammoon nama bahuun da'waa qeebaluu irraa namoota fageessa nama namarraa baqachiisa jechuu kanaaf kun dhukkubni akkanaa kun dhukkuba nabiyyoota rabbiitiin hin malle waan ta'eef nabiyyoota keessa namni qaama isaa tortoree raammuun irraa baate hin jiru jechuudha fakkeenyaaf seenaan yookaan qissaan kijibaa kan raammotu qaama nabiyullaahi ayyuub irraa bahee jettu suni qissaa yookaan seenaa fudhatama hin qabne tan sobaati jechuu maaliif nabiyullaahi ayyuub alayhi salaam dhukkuba cimaa dhukkubsatanillee garuu qaamni isaanii tortoree raammoon irraa hin baane raammoon irraa bahuun isaanin hin malu waan ta'eef kana hubachuun barbaachisaadha akkasuma nabiyyoonni rabbiin erge hundi isaaniitu kufrii irraa eegamoodha wal ma'aasil kabiira dilii gurguddoo irraa illee eegamoo dilii xixiqqoo maasiyaa xixiqqoo ishii keessa xiqqeenyi jirurraa illee eegamoodha isaan diliin gurguddoon irraa hin argamtu dilii xixiqqoon ishii keessa xiqqeenyi jirullee isaanirraa hin argamtu jechuu rabbiitu isaan irraa eegee irraa fageesse dilii xixiqqoon ishii keessa xiqqeenyi jiru fakkeenyaaf firii wayniidhaa firii aynabaa hatuu wanti akkanaa kuni silaa maasiyaa xiqqoodha garuu immoo xiqqeenya keessa jira waan ta'eef nabiyyoota rabbiitiin hin malu jechuu kuni ammoo wanni dubbanni kuni kan anbiyoota rabbiitiin hin malle kun akkasuma sifoonni anbiyoota kan dubbanne kuni qabla nubuwwati wa ba'daha kan anbiyaaf sabatan kan haqa anbiyaa keessatti waajiba tahee sifoota rabbiin isaanin bareeche kunii fi sifoonni isaanin hin malle kunilleen kufrii keessa bu'uu fi maasiyaa gurguddoo keessa bu'uu irraa qulqullaa'oo ta'uun isaanii irraa fagaatoo ta'uu isaaniitilleen kun hundinuu nabiyyummaan durattis nabiyyummaan boodattis akkana jechuun osoo nabiyyii hin tahin osoo waahin itti bu'ee nabiyyii ta'uun isaa hin mirkanaa'in durattis erga nabiyyii ta'ee waahin itti buutee boodas sifoota kanarraa sifa xiqqeenya sifa isaaniin hin malle kanarraa eegamuudha kanarraa qulqulluudha anbiyoonni rabbii egaa kana dubbannee maasiyaan xiqqoon dilii xiqqoon ishii keessa xiqqeenyi hin jirre nabiyyoota rabbiitiin ni maltii garuu ammoo daddafaniiti irraa toobatan malee osoo namoonni isaan arganii hawaasni isaan itti ergaman kun dilii kana irratti arganii irratti beekanii osoo isaan jala hin deemne rabbiin isaan gama toobatti isaan kaasee toobatanii daddafanii irraa toobatanii gama rabbii isaanii irraa toobatanii dilii kanarraa qulqullaa'an jechuu garuu akka itti malutti irratti ni malamoo irraa argamuun ni malamoo hin malu waan jedhu irratti ni malaa jechuu irraa argamuun ni malaa isaan irratti ni malaa diliitam dilii xiqqoo ishii keessa xiqqeenyi hin jirre jechuu dilii xiqqoo ishii keessa xiqqeenyi hin jirre fakkeenyaaf akka nabiyullaahi aadam muka rabbiin irraa dhorkisan jannata keessatti nyaachuu kuni dilii xiqqoodha garuu ishii keessa xiqqeenyi hin jiru diliin kun irraa argamee nabiyullaahi aadam tawbaa gama rabbii ammoo deebi'anii tawbatan jechuudha diliiwwan akkanaa kun isaan irraa ni argamti jechuudha xumura irratti kan ibsinu rabbitti amanuu fi nabiyyi muhammad alayhi salaatu wassalaam itti amanuun
hanga amma dubbanni kuni beeka inni irra caala waajibaati irra caala waajibaa irra guddaan irra caalan waajiba rabbiin dirqama godhe rabbii fi ergamaa isatti amanuudha rabbii fi ergamaa isatti amanuun kun hujiin gaggaariin sirraa qeebalamuudhaaf sharxiidha ulaagaadha akkasuma rabbii fi ergamaa isatti amanuun kun jannata rabbii seenuufillee ulaagaadha akkana jechuun yoo rabbii fi ergamaa isatti amante malee jannata rabbii hin seen akkasuma rabbii fi ergamaa isatti yoo amante malee hujiin gaariin ati hojjettu sirraa hin qeebalamtu sirraa hin fuudhamtu salaanni ati salaatulleen sadaqaan ati kennatulleen hajji yoo gootellee hujiin gaariin kamuu yoo rabbii fi ergamaa isatti amantee aqiidan tee sirrii taate malee sirraa fudhatama hin qabdu sirraa hin fuudhamtu sirraa hin qeebalamtu jechuudha kanaaf hundee iimaanaa hundee waajibaa kanatti yaaddamuun barbaachisaadha baarakallahu fiikum darsii keenya kanarraa asitti dhaabna inshaa allahu ta'ala darsii itti aanuun walitti hanga deebinutti nagaan isinitti dhaammadhaa nagaan tura wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh